ishi waaqayyoon qabamu qabu waaqayyichi kun. Ofii masaa waaqayyoodha obboleessoo. Ofii isaati waaqayyoo ta'e kun waaqayyoon qaba. Waaqifii masaa waaqayyoodha waaqayyoon qabu. Ayyee galatoomii. Tole. Agartee mirga waaqayyoo argitee? Tole ayyee tole. Kanaafuu keessi koo amma dhaadata. Dhaabuu Boonsaa mararteen gooftaa. Bakka sun hin geenye. Ammee waan kana dubbisi faaluu jaafiyya. Arrabsoo gadi fiddennaan inna buusta malee. Arrabsoo miti. No arrabsoo miti dubbisiisa dhukkee maal irraa haftaa miti dubbisi dura. Bakka dhukkee warra haasanii bakka barnootaatu. Dubbisi waan jedhu afaan Oromoon. Qoy amma dubbach ela aggeeffadhu dhugaa rabbiin siniin jedha argeeraatiin hin gashitan taanaan nan sinii bu'a bakka. Ni dubbistamoon dubbistuun buutu. Gooftaa keessan gasha. Gooftaan keessan olaa seef. Dubbista. Obboleesso dhugaa rabbi viidiyoo baheeti wajjiniitiin sa'aatii 24 nan dubbadhaani. Habiibi na beekta. Gastii bashani bajahaa irrattuu dhukkee akkan sirraa kaaseen beekta. Laayivii sa'aatii 5tti guyyaa darbe agartanii. Mee ati numa dubbisi waayifsiin jedhee please. Deebisi argeeraa deebisi gooftaa keessan. Aboo dubbistamoon dubbistu. Argeeraa yoo gashite malee hin dubbisu. Finnan kaasinii dubbisi namicha. Deebisi argeeraa deebisi gooftaa keessan. Naamusaati namni sin arrabsu tokko hin jiru. Suuta jennee wajjin dubbanna. Ela warra ijoo darasoota gadi yaasiiti argeeraa tokko qofaa deebisi. Dhageeffadhatam. Waan siin jedhu naamusaan haasoftamoo gadi buutee taaptaap goota yaalateette. Naamusaatiin naamusaan arrabsoon tokko hin jiru. Naamusaan wangeelaaf quraana irraa dubbanna. Yoo naamusaan kaasoo barbaadu taate asumara teettee naamusaan haasa'u lakki yoo naamusaan hin haasa'u jette jala gadi buutee taaptaap gochaa ooludha. Kan biraa hin jiru. Sa'aatii dhufuun hin barbaachisu. Yeroo sa'aatii kun osoo hin taane yeroo dhagaa ofii dhiyeeffatanii namaa wajjin dubbatan qofa. Ustaaz maal nama tokko maqaa sodaachuun. Mee na wajjin haasa'iyyu. Mee erga diddemee takka xiqqoo aanatu parastaamoolii sii kenname xiqqishuusi. Akka dhukkubni bowwoo daanaa kun lashisi jedhu wayii. Kasiin jechuu barbaadu jechuun wacaa jirta. Namni tokko ennaa dhufee nama tokko wajjin haasa'u ragaa irratti hundaa'eetiin hin haasa'u. Ragaadhaan malee garuu dubbatuun hin ayyamamu. Nama sarrabsuun hin ayyamamu. Garuu ragaa yoo qabaattee ragaa keetii irratti hundooftee waaqummaa Yesuus kan kee lallabachuu hin dandeessa. Yoo kan qabaanne taate garuu isatu jireenya bara baraa naa kenna jettee jireenya sobaa qabattee taa'urra isa jireenya dhugaa namaa kennu rabbii tokkocha sanitti amantutu siif caala. Kanaaf waa'ee macaafaa dubbiste taanan yookaan ni beekta taanan macaafni waa'ee waaqayyoo maal jedha? Waa'ee Yesuus Kiristoos maal jedha? Obboleessi keenya biibiin wanti inni si baasisitti agarsiisu jiru waa baay'eedha. Yesuus akka mirga abba waaqayyoo jiru sitti mujjira. Inni mirga waaqayyoo jiru waaqaa mitiin. Sun immoo mataa kan kee kana riifreesh yoo goote. Mirgaaf bitaa yoo adda baastanii hin beektanii bara. Xaayir mirgaaf bitaa yoo adda baastanii hin beektanii bara. Yaadan kennin. Waan siin jechuu jiru waan ragaa harkaa qabadda taanaan ragaa hundooftee haasa'uta. Ani waan macaafa keessatti argee fi waan ati macaafa keessatti dubbistee irra geette wal bira qabnee ilaalla. Waaqayyo tokkichi kan bantii lafaa fi samii uume dachii uume seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalatti kan dubbatame samii fi dachii uumuudhaan kitaaba Ermiyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 9 irratti kan dubbatame ana duwwatu waaqayyoodha ana malee waaqayyo kan biraan jiru kan akka kootis hin jiru jedha. Wanti waaqayyo fakkaatu akka hin jirre kitaabni mutti jira. Ragaa wal fakkaatu kitaaba Ermiyaas boqonnaa 44 maal amma lallabachuu immoo ati dhaggeeffadhu. Qoyna dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu gaaffii gaafachuuf jedha. Qabxiiwwan ragaa kanneen wal bira qabeessitti himuuf jedha. Ammas waaqayyo maal jedhaa jira? Ani isa jalqabaati, ani isa xumuraati, ana malee waaqayyo kan biraan jiru dhee waaqayyo kallattiidhaan dubbata. Yeroo amala ofii ibsu kakuu moofaa keessatti seera lakkoofsaa 23:19 irratti ani waaqayyoodha malee namaa miti, hin sobu gaabbuufis ani ilma namaatii miti jedha. Mee akka amma waaqayyo waa'ee tokkochummaa isaa daarektilii dubbatee ofirraa ibse macaafa qulqulluu keessatti bakka Yesuus Kiristoos daarektilii akkuma waaqayyoon dubbatee ani waaqayyoodha ofiin jedhe kana mee macaafa keessaa baasitii bakka Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha itti ofiin jedhe baasitii nutti agarsiisa.
Ela dubbina tamma dubbachaa turte hunduma isaa isuma gooftaa Yesuus dubbatedha. Waan haaraa fiddeetu tokko iyyuu hin qabdu. Garuu argeera ol deebisi gooftaa keessan suuta jennee haasofnaa. Obbolees kan dubbate Yesuus Kiristoos miti. Waaqayyotu waa'ee kanaa dubbachuu jira. Ana duwwatu Waaqayyo kan jedhe Yesuus miti. Yesuus maqaa Waaqayyo jedhamullee hin qabu. Maqaan Yesuus beekamaa kan ta'e Yesuus. Maqaa Yesuus Amaanu'eeliin beekama. Gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos jedha macaan Yesuus deebisee jedha. As keessatti Waaqayyotu dubbachuu jira. Macaafa kee keessatti bakka Yesuus Kiristoos anatu Waaqayyoodha. Ana waaqessaa kan inni jedhu naabaa sinatti agarsiisa. Ati waaqa jechuu jirta. Isumatu jechuu jira jette. Waaqni garuu lama ta'uu hin danda'u. Yesuus iyyoo waaqa jette Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 3 gaafa dubbistu Waaqayyo tokkichaa kan jedhee barsiise Yesuus Kiristoos. Yesuus isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Yesuus asitti waa'ee waaqa tokkochaa akka namni beeku barsiisuu jira. Waaqayyo tokko jechuu jira. Ati immoo deebitee isaa maali jo amma akkuma nama beekaa wayii akka beekaa wayii tokko godhatiin qoyi dhaggeeffadhu. Wangeel akka nama beeku tokko ton ta'in Yohaannis 17 lakkoofsa 3 isallee hiika isaa too beekterra ati gara gooftaa Yesuus dhufta isuma hiika isaan beektu. Si Waaqayyo tokkicha isa dhugaa. Yesuus Kiristoos isatti ergites beekuun isaaniidha jedha. Isas ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha malee. Waaqayyo tokkicha maaliin tokkicha ton siin jedhe. Ammatu waan naa deebistuun qabu. Beeti sitti ulfaatu. Sana dhiisi. Amma sana dhiisi. Kana dhiisi. Sana dhiisi. Na dhaggeeffadhu. Sana dhiisiiti. Fagoo jirta ammallee hin baranne. Osoo hin baranne dhufanii obboleesso dhaggeeffadhu. Ati bakka Yesuus Kiristoos Waaqayyo ittiin ofiin jedhe baasii nutti agarsiisa. Obboleesso na dhaggeeffadhu. Macaafonni hundinuu waa'ee Yesuus tokko gooftummaa isaa waaqayyummaa isaatu dubbata. Amma argeeraa gooftaa keessan ol deebisi. Baasii nutti agarsiisa. Argeeraa ol deebisi gooftaa keessan. Obboleessa hin deebistamoo hin deebistu ragaa qabda moo hin qabdu ati? Argeeraa ol hin deebistanii? Ragaa qabda moo hin qabdu siin jedhe ati waa'ee nama ragaa amma barbaadde dhugaa Waaqayyo na beektu. Ani eenyu anaan na beektu hundi keessan. Manaaxirii kan kee dhiiftee manaaxirii nama birootiin hin ilaalin. Ija tattee dhiitee ija nama birootiin ilaalin. Gurra kee dhiiftee gurra nama birootiin hin dhaggeeffatin. Kanaaf ati of taatee akka sanyiitti macaafa kee keessaa baaftee bakka Yesuus ani waaqa ofiin jedhee nutti agarsiisuu danda'uudha qabda. Yoo kan hin jiraanne taate Yesuus jireenya naa kennaan sun jireenya sobaati. Maaliin jireenya sii kennuu danda'a immoo? Waaqa jedhee Waaqayyoon ofi jedhee barsiiseeti moo jireenya bara baraa kan sii kennu maaliin sii kennuu danda'a? Kana dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos namni anatti amanu yoo jira yoo du'ellee inni hunduu bara baraan jiraataa jedhe innatti amantu Allaan immoo dubbatee beekaa jecha kana. Obboleessa baasitii natti agarsiisedha kan Allah itti dhufna hin haasofna. Macaafa kee keessaa waa'ee Yesuus dubbachuu jirraami. Situ Yesuus Kiristoos waaqa jechuu jira. Situ Yesuus Kiristoos waaqa jedheefi macaafatu jedheefi bataskaanatu jedhee addaan baafnee ilaaluudhaaf ragaarratti hundoofnee deemuu qabna. Ragaadhaan malitti dubbachuun ammoo hin danda'amu. Baasitii bakka akka Waaqayyo itti of dubbatee ani Waaqayyoodha jedhee dubbate san macaafa kee keessaa bakka Yesuus ani Waaqayyo ofiin jedhe natti agarsiisi siin jedhan. Yesuus Kiristoosoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbateera. Allaan garuu dubbatee beekaa natti amanaa jireenya bara baraan siniif kenna jedhee beekaa. Quraana keessaa yookaan hadisa keessaa dubbatee beekaa Allahan. Saayinsiin akkasii anaa wajji yeroo haasoftu sin baasu. Kana jala saradii bishaan hin jiru innan keenya hin dubbata. Innan keenya lubbuu qaba. Innan keenya jira. Innan keenya hin barsiisa. Innan keenya raajiidha. Innan keessa lubbuu qaba dubbata. Obboleessa maabiraatii dubarsiisa akka immoo maal taate akkanuma cal jettee hojju. Jira naxamanaa jedhee Allahanii naa deebisi. Allahan naxamanaa jedhee beekaa dubbatee beekaa. Obboleessa waan amma si gaafadhe kana dhageesse moo dhageenyaati? Gurra kamiin nagaa jirta? Allahan immoo natti amanaa jireenya bara baraan sinii kenna sinii jedhee beekamoo sobdanii ma jettu. Ani kana si gaafadheera amman. Ayyee meetu godhu namni biraa seenu. Baradhu xiqqoo isii siyafa baay'ee siyafa waan ta'eef tasgabbaa'ee ta'a meetu godhu ta'a. Kana kun agartee hannamaa dubbattu kan keessan hin beektan. Meetu godhu? Ati meetu godhu? Sanyii muutu godhi dhageeffadhu baradhu waan siin galle gaafadhu. Argeera. Dhagayama. Obboleessa. Argeera. Koi connectionidha koi asirreeffatu koi. Lakki ati irraan dubbatin connectionii ta'u wanti ittiin beektu hin jiru nu argu jirra connectionii miti.
Ija fuuraa keessan argaare ija foonii malee ija fuuraan qabdan ustaaz. Ija fuuraa kamiin nu argite mical moo'it godhu taa'etam. So ija fuuraa qabatte maal gochuu salphattaan. Ayyee argeera. Injiru. Ayyee. Anuma wajjin dubbadhu ammasitti. Ati waan takka ragaa naasa'uu hin dandeessu waan ta'eef ati tasgabbaa'ee taa'e. Ela ustaaz Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti gooftaa Yesuus zana fataa jedhee gaafa haasa'u maal dubbata beektaa? Karichis dhugaanis jireenyis anaa yoo ta'e malee gara abbaa kan dhufu tokkoyyuu hin jiru jedhee dhukkeerraa kaasee dubbata gooftaan. Dhagaa jirta. Kitaabni Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsi 6 waaqummaa Yesuus as keessatti Yesuus ani waaqa ofiin jedhe moo ani karaa ofiin jedhe? Ayyoom karaa jedhe ani waaqayyoodha ofiin jedhee dubbate bakka kanatti. Mee eessa keessi jira? Mee dubbisi maal jedha? Ani karaadha, ani dhugaadha. Ani ammalee tokko nu gara abbaa ga'uu hin danda'u jedhe. Ga'uun jenne. Okay, ati macaafan beeytu jechuudha. Ga'uu eessatti barreesse? Barraa'eera waan hin barroofne maaf dubbista? Okay. Ani si baasu macaafarra. Eeyyeen. Maarree ga'uu eessatti jedhee maaliif akkana dunuunfattee mormitaati? Ga'uun jenne itti dabalte. Tokkoonu ana ammalee gara abbaa ga'uu hin danda'u jedhe. Iyesuus Kiristoos ni kijibe amma laa. Hin jenne akkas hin jenne. Ayyee obboleewwan kee ka kiristaanaa jedheera jedha. Ati mootu hin jenne jedha. Jechuun macaafa dubbisi karichis dhugaanis jireenyis anaa yoo ta'e malee gara abbaa kan dhufu tokkoyyuu hin jiru. Sanyii qoy. Abeebine dubbadhu jedhe muutii kaafadhu. Afaachuma mi'uutu godhu meeti xiqqoosi. Qaatarreef. Qoy waliin haasofna. Sanyiin dubbatin. Qoy gaaffii silaa irratti gaaffii Abiib gaafataa turre waliin jalqabnee xumurree booddee gaafatta wayyu. Na guddisi. Abiib bukkeetti na guddisi. Abuu bukkeetti na guddisi Xaayir. Argaa jirtaa kun? Gaaffii isa kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Exactly. Sirrii jedhe. Maaliif mormare? Yesuus as keessatti ani waaqa ofiin jedhe. Iddoon itti jedhan si agarsiisa. Yookaan jechi Yesuus ani waaqayyo jedhu jira as keessatti ani Yesuus karaa gama waaqaatti hin jedhee dubbachuu na guddisi. As keessatti Yesuus waaqa ofiin jedhee jira. Na guddisi si kenna raga. Sin dubbifne bara. Qaati si na wali naasa. Ina irratti hin qaban. Nyammaan booddee naase. Dhageessaa? Sodaattee narra. Naadaa gahee anas si kennaan siin jedhe. Yesuus waaqa iddootti nu jedhe Yesuus. Ati ni dubbatta? Na guddisi. Ayyaana kennita. Atis achumarra qabadhu. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irra qabadhu. Deebiin si kenna rakkoon. Iddoo kanan fudhatta miti garuu fudhatteeti miti ragaa baafa. Yoo ka dhageettu taate ila tokko nama tasgabbaa'ee haasa'u yoo hin taane na wajjin haasa'u hin dandeessu mi'ootii godhattee nama biraa wajjin haasa'u. Naasa. Iwwajjin kan wacuuyyuu sanyiidha malee anaa miti. Sanyiidha oolanii wacuu hin danda'u beektaa. Ati Yesuus Kiristoosaan karaadhaan dhugaa ofiin jedhe malee karaan gara abbaa geessutti ana jedhe malee ani waaqa ofiin jedhe iddoo kanatti jettee dubbatteetta miti. Gaaffii hangaafadha dhageesseef taa'e. Sirriitti nama ga'eera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 fidde. Mee xiqqoo ishii na dhageeffadhu. Wantiin jedhee Waaqayyo daayirektilii macaafa keessatti dubbatee jedhe ragaalee kenneen jira. Ragaaleen an kenne Waaqayyo inni samii fi dachii uume kan seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 2 3 haga meeqaa keessatti dubbatame suni ana duwwatu Waaqayyoodha jedhee Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti ana duwwatu Waaqayyoodha. Ana malee Waaqayyo kan biraan jiru kan akka kootis hin jiru jedhee dubbate. Isaayyaas 44 jaarratti immoo maal jedhe? Ani isa jalqabaati ani isa xumuraati ani isa jalqabaati ani isa xumuraati jedhe. Ana malee Waaqayyo kan biraan jiru kan akka kootis hin jiru jedhe. Deebi'ee amala ofii yeroo ibsu seera lakkoofsaa 23:19 irratti ani Waaqayyoodha malee namaa miti. Hin sobu gaabbuufis ilma namaatii miti. Ani ilma namaatii miti jedhe. Hoseaa 11:9 irratti illee nagaafatte miti dhaggeeffadhu obboleessa kiyya ofuma lallabaan oliin gaafii keensi asirratti gaafachuu jira. Lallabuu fi gaafii macaafa qulqulluu amma dubbifte kana hunda isaan fudhatta miti ati.
Yoo na Waan amma dhaggeeffatte dubbifte. wayyoon ankan si Sirriidha gaafatu jettee jiru fudhattamitiin siin ankan jedhe si taa'eera. gaafatu jiru macaafa kee keessatti Hiwwatawwatiniiti. akka waaqayyoon Macaafa amma daa'imni ani waa macaafa ammarraa dubbataa oolte kanaaf ati cal hin jettee haasa'u fudhattamitiin malee siin jedhe. si maal si ijoollee dubbistaniituma dhuftan moo calliftaniituma nama moggituu dhuftan. Immoo koruun dhumne macaafa amma fudhataa dubbisaa turte amma na gaafataa jirturraa sirriidha jettee fudhattaan siin jedhe. Obboleessa waa'ee sirrii fudhachuuf sirrii ta'uu dhabuu si gaafatu ittiin jiru baraan. Wanti asiin jedhu akka waaqayyo as keessatti ani waaqa jedhee itti of ibse kan macaafa kee keessatti Iyyasuus Kiristoos ati waaqayyo ittiin jettu kun akka kanatti ani Iyyasuus Kiristoos waaqayyoodha jedhee dubbatee jira. Yoo dubbatee jira ta'e Ragaan sii kennaan siin jedhe ka ragaan sii kenna ofuma haasaa ooltee maal goota biyya ragaan kennee sii kenna. kenni. Weeshi na guddisi. Obbukkeetti na guddisi. Akkanumatti dubbisi callisi. No, akkasitti hin dubbisu. Akka namni argettan dubbisaa ragaa koo baafadheen sii dubbi. Ati akkasitti maan dubbate? Akkasitti yoo dubbatte siin fudhadhu. Ani bar sa'aatii kiyyatti fayyadamuudhaaf dubbisee hubadhee addaan baafadhee dhufee baraan. Yeroon koo qaalli obboleessa taa'iti. kanaafis Achuma sa'aatiin irratti taa'iti. hin gubiniitii na guddisi. Achuma taa'iti. Mobaayila Sa'aatiin keessa. irratti hin gubinii na guddisi. Faayila miti macaafa qulqulluu irraa ragaa sii kenna. Maal ta'e ijoo kun? Namaa wajjin haasa'u amma gaafiif deebii gooteen beektu. Ragaa siin kenna siin jedhe shimaalan godhu. Kenni kaa ishee himi kaa si guddisu malee si kennuu hin dandeessu. Naa guddisiitii macaafa qulqulluu irraan si agarsiisa. Hayyee fidi kaa. Hayyee dhafi baasii nutti agarsiisa. Sanyii guddifte malee ana nan guddifne argeera dhaaman. Haati argeera. Hayyee dhafeesh. Thank you. Macaafa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kanati dubbiftee jechuudha. Kanati dubbifte. Jalqaba sarraan sii deebisa. Sila Habiibii wajjin haasa'uudhaaf seenanii Habiib keessa badee jira natti fakkaata rakkoon qabu. Maal si gaafadhe argiteerta deebii ani si gaafa gaaffii si gaafadhe hubattee bakka Iyyasuus ani waaqa ofiin jedhe baasii natti agarsiisi. Lattafadhuun sii jedhe lattafadhu. Ilaasa kanarraa na gaafatte ati. Jalqaba kanan sii deebisa. Suute walirra dhaaniidha ati walirra dhaa oolte dhaane waanan sii deebisu hin qabu. Guyyaatti macaafa qulqulluu dubbisee fixee siif deebisuu hin danda'u. Amma ati na gaafatterraa jalqaba Iyyasuus deebisee karichi dhugaanii ana kan jedhu isa kana fidde. Isa kana fidde. Iyyasuus deebisee obboleessa kanaan hin finne. Kana sin gaafanne kanaan hin finne. Yohaannis na ilaallata na ilaallata macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluudha na dhageessaa kanarraa sii deebisee ka'eetaniin gara mata isa biraatti deemta. Duraan kana sii deebisa. Macaafa qulqulluudha na ilaallata. Tasgabbaa'ime. Tasgabbiidhaan ati nafaan haasofte taanaan rakkoon qabu. Macaafa qulqulluurraa amman danda'e siin deebisa. Amman dadhabe immoo dirqaman qabu. Atis quraana keerraa waanan si gaafadde amma dandeesseen deebifta. Amma dadhabden dhiifta. Rakkoon qabu. Ilaasa kana kanati fidde kanan. Iyyasuus deebisee karichi dhugaan jireenyi ana. Anaan malee ana yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufuu jedhee dubbate. Eeshi. Iyyasuus Kiristoos karaadha dhugaadha waaqayyo. Ijoollee maaliif na xiqqeessite qoyatam? Anteeti maali eessan dhufteeti? Mee viidiyoo cufadhu mee sanyii. Inni karaadha malee waaqayyoon akkamitti ta'uu danda'ee jechuu barbaaddeeti obboleessa kiyyaati. Akkasi miti gaafin kee. Bar gaafin kiyya ifaadha. Ganaa irra deebi'ee si gaafachuu namni. Akkasuma jechuu barbaaddeeti miti reetoo naan gadhee. Kana anaa miti ragaa kan dhiyeeffate. Kan dhiyeeffate sanyiidha. Iyyasuus boqonnaa 14 Yohaannis 14 lakkoofsa 6 irratti waaqa ta'uun isaa achi keessatti waaqa jedhaan aan jedhe. Ani bakka Iyyasuus Kiristoos waaqayyotti ofiin jedhe baasii natti agarsiisennaan kana natti fide. Kan si gaafadhellee bakka Iyyasuus akka waaqayyotti ani waaqa ofiin jedhe barbaada. Waaqayyo abbaa waaqa moo waaqaa miti xaa'eera? Waaqayyo abbaa yoom si gaafadhe? Ani isa yoom si morme? Waaqayyo abbaa waaqa ta'uu isaa beektamoo hin beektuun jedhe natti mikan. Waaqni tokkoon alatti akka hin jirre hin beeka. Yes, waaqayyo abbaa waaqa ta'uu isaan beekta. Macaafni qulqulluun keenya maal jedhaa? Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irrattan sii dubbisa. Lakkoofsa 28 irraa kaasee hanga 30 sii dubbisa. Tasgabbaa'ina dhaggeeffadhu. Ani waaqayyo abbaanii akka waaqayyoon ta'een beektaa gaafii asirraa qabduun sii deebisa. Yesuus Kiristoos waaqa abbaatiin tokko ta'uusa. Ani jireenya bara baraa isiniif nan kenna. Kennaa isan bara baraan isiniif nan kenna.
isin himnan kenna. Isin bara baraan hin baddan. Namni tokko illee harka koo keessaa isin hin butatu. Abbaan koo inni anatti isin kenne hundumaa irra guddaadha. Omtinoo harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Abbaanii fi ani tokko isaan hin jedhe. Kunoo ragaa kee Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'uu abbaa fi ilmi tokko ta'uu kunoo Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30tti liqimsi. Ani kan si gaafadhe Yesuus yaani abbaan tokko kan jedhu si hin gaafanne. Yes. Waa'ee kun tayyanni kun kan inni ibsu abbaan eenyudha? Abbaan eenyudha? Definaa deema. Abbaani Waaqayyoo tokkicha. Abbaan Waaqayyoo tokkicha yoo ta'e Yesuus Kiristoos maal ta'a? inni tokko kunoo abbaanii fi ani tokko jedhee dubbata. Maaliin tokko? Faansaatiin Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan tokko akka ta'an. Waaqayyo abbaan maalidha? Maaliin tokko gaafidhaa kun? Gaafii dadhaban gaafidha. Makiyyee keeyyata Yohaannis 14 Yohaannis 10:29 naaban. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 naaban. 10:29 achuma iddoodhuma nama sii dubbise. Gaddeebii ban. Kunooti achumarra jira. Maal jedhu? Marran sii 28 irraa kaasen sii dubbisa gaal. Macaafni keenya walitti fufameeti kan dubbisu. Ani jireenya bara baraa isiniif nan kenna. Isin bara baraan hin baddanii. Namni tokko illee ilaa jireenya bara baraa isiniif nan kennaa jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Waan gooftaan as keessa qoy. Maal taateeti? Gooftummaa isaa lakkoofsa 30 irratti argatta kuno. Abbaa fi ilmi tokko ta'uu irratti argatta. 29 dubbisime? 29 sii dubbisaan jira abshir. Abbaan koo inni anatti isin kenne hundumaa irra guddaadha. Eenyutu irra guddaadha? Hundumaa irra guddaadha. Qoy na dhaggeeffadhu. Harka abbaa koo keessaa iddoo tokko duwwaa kuttee ilaaluu hin dandeessu. Omtinuu isin butachuu hin danda'u. Abbaa fi ani tokko jedhee dubbateera laala. Kanaafuu Yesuus Kiristoos asitti anaaf abbaan tokko jedhe. Asitti abbaan kiyya waa hundarraa guddaadha jedhe. Guddaadha jedhaniif immoo abbaan tokko jedhe. Hunduma irra guddaadha jedhe. Abbaan waan hundumaa irra guddaa ta'e Yesuus Kiristoosis guddaa ta'uu isaa kun waaniif abbaanis tokko jedhee dubbateera. Eessatti kan kaaluu dandeessu? Abbaan kiyya waa hundarra guddaadha jechuudha. Abbaadhaaf yaani tokko jedheera obboleessa kiyya. Maaliin tokko jedhee si gaafata? Dhugaa jallisuudhaaf waaqummaadhaan tokko. Waaqummaadhaan tokko. Okay. Jarri lachuu waaqummaa qabani? Tokko jarri. Yesuus illee waaqa. Waaqni abbaan illee waaqa jechuudha. Abbaa fi ilma gargar baasuu hin dandeessu. Aniif abbaan tokko jedheera. Itti leeqeem. Yesuus illee waaqayyo, abbaan illee waaqayyo. Macaafa ilaalaa. Uummanni asirra nama 152 ilaalaa jira. Dhageeffadhu kana waa'ee nama laakka'uu dhiisi nama laakka'ini. No. Kuno Yesuus waaqayyoodha. Abbaanis waaqayyoodha. Waaqayyoo meeqa jira? Tokko jira. Abbaa fi ilmi. Maali Yesuusiif waaqayyo illee tokko manaan hin jenne amma waaqa lama jennee waamuu hin dandeenya nuti. Eshi. Ayyee Yesuus waaqayyo jettee guutumaan guututti maqaadhaan sadii waaqummaadhaan tokko akka ta'an abbaa fi ilma akka tokko ta'anii kunoo. Eshi. Ayyee Yesuus Kiristoos waaqayyo qaba moo hin qabu? Abbaa fi ilmi tokko ta'uu isaa macaafni qulqulluu ragaa. Yesuus waaqayyo qaba moo hin qabu? Abbaadha. Abbaa qaba. Inni waaqayyo mataansa. Abbaa qaba jettee ani waaqayyo qaba kee dhomma tana baasee si garsiisa ayyee. Miyyootu godhamu. Fidadhu. Ayyee. Fidadhu. Nan xiqqeessin ka. Ati sanyii guddisuudha maa fiddaati. Ragaa qanqaalluudha. Ragaa irraa fiiguudha maa fidda. Ragaa macaafa qulqulluu hundumayyuu kan siin deebisu Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30. Shifaacha. Maaliif na xiqqeessite amma? Ani sin xiqqeessine yoo ani. Ay na deebisi bakka kootti. Deebisi ustaaz deebisi. Argeeraan immoo itti fufii gaaffii makana galagashii gaafadhu atis nuufaa deebisu. Macaafa keenyarraa maal? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti ati reef Iyyasuus waaqayyo naan jette. Iyyasuus immoo asitti jechuu jiru waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa jedha. Iyyasuus Kiristoos waaqayyo inni tokkicha eenyudha? Qaba moo qabu kun waaqayyo isa tokkicha jedhee si agarsiisa. Waaqayyo isa tokkichi sun Iyyasuus Kiristoosidha. Kunoo kan eenyu jedhe waaqayyo isa tokkicha ka jedhe tokko. Waaqayyo kan eenyutu dubbii kana dubbate?
Iyyasuus Kiristoos dubbata. Hayyee Iyyasuus Kiristoos yoo dubbatu maal jedhamee tummaan dubbisi. Na guddisi mee asirratti ati. Wal bukkee Dubbisi kunoo mul'ata hin mul'ata kunoo kiyya kunoo mul'ata dubbisi. Obboleessa kiyyaa Ustaaz guddisaa. Ustaaz guddisaa. Na dhaggeeffadhu. Kana dubbisi ati meetu godhu taa'e. Dubbisaan guddadhe har'a na agarsiifta miti. Kunooti dubbisi kaan Wangeela mul'ata. Yohaannis boqonnaa siif haaraadha malee anaaf haaraa miti. Lakkoofsi 3 dubbiseera. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Iyyasuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii ol buti. Beekuun isaanii ol buti. Kunoo jireenya bara baraatti. hojjetu taate. Jireenya bara baraatii jedha. Hayyee. Iyyasuus Kiristoos jireenya bara baraa ta'uu isaaf fudhatamoo As fudhata. keessatti gaheen hojii Iyyasuus maali? Iyyasuus Kiristoos jireenya bara baraa ta'uu isaan fudhatamoo fudhata. Obboleessa. Obboleessa Iyyasuus Kiristoos asitti hojiin isaa maali? Iyyasuus Kiristoos ergamee dhufe bifa namummaa guutuu uffatee dhufe. Bifa namummaa wanti jedhamu hin jiru akka as keessatti akka keeyyata kanatti natti haasa'e akka biraatti natti haasa'ini. Sittanaasaa macaafni qulqulluun keenya walii. Macaafa qulqulluu keenya Waaqayyo isa tokkicha ka jedhu Waaqayyo tokkicha ka jedhu asirratti ilaala. Isa ergite beekuun eenyu beekuun Iyyasuus Kiristoos beekuun jireenya bara baraati nama jireenya bara baraatii jedha jireenya bara baraa namaaf kennaa jedha. Eenyutu erge? Argeera. Abbaat erge. Abbaatu erge hin jedhu ka Waaqayyoodha kun asitti Waaqayyo jedha. Abbaat erge Waaqayyoo. Jecha abbaa jettu amma asitti dabalatti jechi abbaa jedhu as keessa hin jiru. Abbaat erge kunoo as ilaali. Eeshi abbaatu erge. Matuma isaa Waaqayyoodha. Waaqayyo. Isa akkamiin Waaqayyo Abbaa filma akka tokko ta'e immoo osoo Waaqayyo tokko jedhu Yohaannis boqonnaan kudhan Yesuus osoo Waaqayyo tokko jedhu deebi'ee Waaqa ta'e. tokkuma kan lama yoom jenne nuti lama hin jenne abbaa filmi tokko lama siin jedhan Ka lama jechuun jiru lama siin eenyuun hin jenne eenyudha lama ka siin hin jedhu. jenne Ayyee. lama siin As hin jenne keessatti maal jedhaa jira? qulqulluu keenyas Waaqayyo lama siin hin jenne Anatu sobeefi si sobeefi macaafa sobeen laalla. Maarqos 12:29 deebisee maal jedhame? Waaqayyo lama siin hin jedhuun siin jedhe Ayyee kana dubbisi kaashii ammallee dabalata. Dubbisime. Maarqos 12:29 fiddee miti Dubbisime maal jedha? dubbisi kaati dubbisi Iyyasuus deebisee inni hunduma irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatittuu gooftaadha jedha. inni eenyudha Iyyasuus Kiristoos matuma Yesuus Waaqa isaati qaba moo hin qabu? Iyyasuus Kiristoos matuma Kunoo ka isaatti dubbataa jiru. waa'ee Aha, ofii isaatii ofii isaatii ofirraa dubbata jechuudha. Naa dhaggeeffadhu waa'ee ofii isaatii dubbataara Iyyasuus Kiristoos. Of dubbate Sittan himaa asitti illee of Waaqayyo dubbate. kootu sittan himaa ragaan sii fidaa qoy. Na guddisi Maal fiddaa of qofaa dubbatta miti. Qoy Maarqos kanarratti an deebisii kennaa. Kitaaba keeti. Of Kitaaba qofaa amanaan dubbatta yoo ta'e jirtu. ooy na dhaggeeffadhu kitaaba kootti amanaan jira fataa godhe kootu gaa na Ayyee. guddisi. Yesuus Waaqayyo naan jettee kunoo kana naa dubbisi. Maarqos boqonnaa 12 siin Na dubbisiin dubbisaa jedhe. waa'ee dhuma isaa dubbataa jira na guddisi. Kana dubbisi yoo afaan Oromoo kan inni dhaga'ama taate. Siin dubbisu duraan kana jalaa sii deebisaa Yesuus na matuma guddisi. isaatti yoo achi keessatti Waaqayyo itti waa'ee waaqummaa isaa qoftichi Duraan Waaqayyo. kana sii deebisaa na guddisi. Yesuus Kiristoos gooftaadha hin jenne. Hala kana naa dubbisi. Gabaabuma kana naa dubbisi. Of qofaaf dubbatta. Kana naa Of dubbisi qofaaf hin jedhe dubbatta. Yohaannis Na boqonnaa 20 gaafattetta gaafii keensii deebisa. Ragaan baafadhee jira na guddisi. Obboleessa. Kan argaa jirtaami? Na guddisi waliin hin Kana dhabniti. dubbisi kaa? Dubbisi kitaaba kee Siin dubbisu isa jalqabaan sii kenna na guddisi. Ayyee dubbisi dabareen kiyya waan ta'eef dubbisi kanana. Hin dubbisu. Hin dubbistu? Dubbisi dubbifta. Hin dubbisu. Na guddisi. Na guddisi. Ragaan sii kenna. Dubbisi siin jedhee barkunooti kitaaba keeti. Ustaaz maal amma sodaan amma kanaa kun guddisi ol maa inni ol guddisi mirga amantaa nuuf haa eegamu ka zana. Maal haasoftaati? Mucaa maaliif gadi darbatte? Maaliif gadi darbatta? Na guddisi kai ragaan sii deebisa. Anaa miti ani hin beeku. Na guddisi. Ragaa kanaa sii kennee ka'een immoo sii kenna. Kana ni dubbistamu. Siin dubbisuu na guddisi kai ragaa fudhadhu Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 isa fidde. Dura ragaa sii kennee ka'een Obboleessa isa sana keeyyata kana naa dubbisi san booda ni dhayitaa. See guddisee san booda ni hin dubbisu gaafirra jirta waan ta'eef hangaafii 20 wal faana siin deebisu sanarratti Obboleessa sii kennee kunoo macaafni kunoo akkana jedhaa hin dubbisi siin jedhee bara. dubbisu isa duraanirraa maa dheessita maa sodaat hin sodaatin kottu deebi isa kana Ati sii kitaaba deebisee ka'een dubbistuun bar osoo kitaaba hin dubbifne dhufanii osoo kitaaba hin kitaabaa dubbifne eessatti beektu osoo waan waa'ee akka kitaabaa addaan hin beektu baafatan jedhanii dunuunfatanii nama waa'ee mormuun. kitaabaa hin beektu waa'ee kitaabaa hin Baay'ee ni beektu beekta taanaan Iyyasuus waaqa qaba jechuu jira.
Maarqos 12:29 irratti maal jechuu jira Yesuus? Yesuus Kiristoos Gooftichi Yesuus Waaqayyoon keenya Kiristoos kophaa isaatiittu gooftaa dha jenne Yesuus. Waaqayyoon ta'uu isaa siin kenna ragaa. Waaqayyoon ta'uu Obboleessa mee isaan haa kennu Yesuus Waaqa qaba jechuu jira. Yesuus Waaqa akka qabu namantu. Kunoo Yesuus Waaqa qaba. Waaqayyoodhaan innumti mataa isaa Waaqayyoodhaan siin jechaa jira namichi nama dhaga'uu dandeessu. Kiristoos innumti isaa Waaqayyo jedha. Waa'ee mataa isaatii dubbataara. Waa'ee mataa isaatii akka inni dubbatu Maarqos 12:29 ila obboleessa afaan Oromoo ni dhageessani. Irra deebisii dubbisu. Yes. Yaa Israa'el naan dubbisin. Tinna barsiisa bakkanatti barsiisa. Gaafii gaafachuudha. Ilaa. Ni dhagayamaa sagaleen. Gaafii gaafachuudha. Gaafii gaafachuudha. Gaafachuutti hin jiran. Anas si deebisa malee nan barsiiftu isa kana. Maariqoosi boqonnaa 12 lakkoofsa 20. Dhageeffachuu yoo na dhageeffanne taate carraa na birooti dabarsa. Na gaafatte gaafiin si deebisa. Sin na barsiisa miti gaafii na gaafatta malee. Obboleessa ni dhageessa sagalee kiyya ni dhageessa wan dhageessu. Cal jedhaniitu bara nama osoo waa takka kitaaba hin dubbisne osoo nu banne dhufee haasa'u. Mataa nama dhukkubsuu malee wocuu malee wanti inni haasa'u tokko illee hin jiru. Mataan si dhukkubsa. Mataan si dhukkubsaan. Ragaa keen si deebisa ragaan si deebisaan jedhe. Bakka miyuutu godhate. Miyuutu godhu ragaan naa deebista. Keeyyatu waan asii dubbisu kana Yesuustu jedhe ofiin jedhaa jirta. Keessatti Yesuus Waaqa qabu. Waaqa isaan jettu. Na dhaggeeffadhu. Namni si taasisa na dhaggeeffadhu. Dubbisi irruma kan. Isuma amma Maarqos 12:29. Mee akka Yesuus 29 irratti waa'ee eenyu akka inni dubbate kunoo asii Filiphiyos boqonnaa 2 Filiphiyos ragaan sii kenna. Filiphiyos gaafatte. Maarqos 12:29 kennaa. Filiphiyos gaafanne Maarqos si dubbisa naan jette 12:29. Ragaan sii kenna. Ragaan sii kenna. Mucaan maal ta'e ni dhageessaa? Viidiyoo maa balleessita? Dhaloonni argu. Dhaloonni fayyadamu. Ni dhageessaa siin jedhan Maarqos 12:29 Yesuus mataa isaatiin naan jette dhageessaa. Dubbifnee kaane. Dubbifnee kaane. Yesuus waa'ee mataa isaatii eenyu akka ta'e na gaafatte waan ta'eef. Maqaa miyuut godhu. Maal taate boota? Miyuut godhu ta'e khalaas. Nama biraatti carraa dabarse. Nama wajjin marii gooteen beektu namni tokko si faana naasa'u. Namni tokko nan sodaadhe jette nan sodaadhe argeera wajjin naasa'u. Maal ta'e ijoollee? Yaa Yesuus. Namni tokko si faana naasa'uun siin jedhu. Namni tokko. Akkam nagaa jirta? Ati miyuut godhu argeera. Nagaa galata waaqee. Nagaa keetti akkam? Abiyyee. Nagaa jirra. Baga jiraatte. Maalillee namichi kun? Ameen. Iddoo tokko akka ati baastuun barbaada. Ayyee mata duree irra jirru argiteetta? Waan nuti irraa haasa'u jirru. Eeyyee waa'ee waaqummaa gooftaa Yesuus. Maarqos 12:29 irratti Maarqos boqonnaa 12:29 irratti kan dubbate eenyunni gooftaa Yesuustu dubbate. Okay, amma maal dubbate waa'ee eenyu dubbate Maarqos 12:29 irratti Yesuus. Okay, amma dursa wanti hubachuu qabdu kiristaanonni abbaa ilma hafuura qulqulluutti amanna. Abbaan isa akka jiru dubbachuu isaati jechuudha. Gooftaa Yesuusii Waaqayyoodha jennee abbaadhaan immoo Waaqayyoon miti jechuu hin dandeenyu. Maarqos ammaa san irratti deebi'a. Gara biraas hin dhaqu. Kan dubbataa jiru kitaaba. Ani immoo ani dubbanne jecha kiyyaa miti. Intaanta jedhee ijjee. Hunda isaa fudhannanii. Ayyee. Maarqos. Gooftaa Yesuus ture. Kun asirratti maal jechuu jira Yesuus? Yesuus deebisee inni hunduma irra caalu dhagayyaa Israa'el. Waaqayyoon keenya kophaa si fayyame abiyye kan narraan galtee dhuftee haasofte. Argeera koy argeeraan dubbanna. Meenaa seenna jala nama. Si fayyame yoo dandeenye afaan dubbatu wajjin marreera jirraa cufadhu taa'e. Obboleessan hin jeeqiin taa'itii dhageeffadhu. Yeroo hin namne abiyye ifama wajjin. Maarqos 12:29 kana dubbise. Dubbatuu danda'a ta'e. Maarqos 12:29 waa'ee ofii isaatii akka dubbate sin agarsiisa jedheera. Argeera qoy isheetti ni maamaa hin dubbannaa. Jedheeraan jedhe. Si dubbisuu taa'e. Dubbisuu. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i. Yaa Israa'el. Gooftichi Waaqayyoo keenya kophaa isaa gooftaadha.
Atis Ayyee. Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Eenyutu jedhe? Eeyyee. Gooftaa Isa kana Yesuustu eenyu? jedhe. Okay. Gooftaa Waaqayyoon Yesuustu qaba. jedhe. Yesus waa'ee eenyu dubbate? Waa'ee mataa isaa dubbate waa'ee Waaqa tokkichaa dubbate? Gooftaa Yesuus kan inni dubbate iddoo kanatti sadan Waaqayyo tokkummaa akka jiru sadan isaaniiyyuu abbaanis ilmis hafuurri qulqulluunis tokko akka ta'anitti amanna nuyi beekta mitiiree kan isaan kanaan ala waaqni biraan akka hin jirretti. Itti amantu sin gaafanne kan Yesus asit jedhe kana meenaa himu. Isuma kana eenyu jechaadha. Yesus Waaqa qaba moo hin qabu akka as keessa barsiisaa jirutti. Ofii isaatti iyyuu Waaqayyoodha. Lakki asitti hoo aangoon isaa Amma waa tokko Yesus deebisee inni hunduma irra caalu dhagayyaa Israa'eel ka jedhe inni. Gooftichi Waaqayyo gooftaadha jedhame. Eeyyee. Yesus Waaqayyo qaba moo hin qabu? Dirree kanatti. Yesus ofii isaatti iyyuu Waaqayyoodha. Eeshi kitaabni kun Yesus Kiristoos Waaqayyo tokko jedha hoo akkamitti Yesus Waaqayyo as keessatti ilaa osoo akkana jedhee maal hubachuu maal hubachuu qabda gooftichi Waaqayyoon keenya kophaa isaatittuu gooftaadha keenya jedhee bar Yesus keenya wayita jedhu kana waa'ee ofii waaqummaa mataa isaa himaa jira yeroo inni kana dubbate xaayir yeroo kana dubbate gooftaan keenya Yesus Kiristoos sagalichi foon uffatee inni wanti hundumtuu ittiin uumame sun akka namaa fakkaatee nama barsiisaa jira. Waa'ee Waaqayyoo jechuudha. Akka as keessatti wanni akkas jedhu hin jiru bari Yesus deebiseedha bar macaafatu jechuun jira bar. Mee isa akka itti ta'e sana yeroo kana yeroo biyya lafaa ture dubbate kana yeroo foon uffatee biyya lafaa ture nama fakkaatee dubbate. Amma akka gootu gooftaa Waaqa qaba moo hin qabu asitti? Waaqayyo inni iyyuu Waaqayyoodha. Gara Waaqayyo sicha tokkicha sicha biraa kana keessa ka jedhu Abiyyee. Maal jettee? Waaqayyo kan meeti kas keessa jiru. Meeti Yesus Kiristoos Waaqayyo ani Waaqayyo yoom jedhe as keessatti meessi jedhame jechi Yesus ani akka gootu ilaama inni sitti hime gooftaan keenya Yesus Kiristoos Waaqayyoon utuu ta'ee jiru dhala namaa kana fayyisuufitu gara biyya lafaa dhufe. Kana situ jechaa jira moo jechaa jira? Waaqayyo Waaqa danda'aadha. Waaqa waan hundumaa oliiti. Waan hundumaa gochuu danda'a. Yesus Waaqayyo jechuun jira mee natti himi. Afaan Oromoon beektu moo? Waaqayyo jedhaa jira. Waaqayyo moo Yesustu jechaa jira? Waaqayyo ma jechaa jira. Meeti Waaqayyo jedha ka jedhu Yesus deebisee jedha. Waaqayyo deebisee ka jedhu meeti as keessa? Yesus Waaqayyoodhuma. Yeetaalle? Keeyyata kana keessa ni jira? Yesus Waaqayyoon akka ta'e immoo bakka isaa siin kenna kaa. Eshi, Yesus Waaqayyoodha? Yesus Waaqayyo Waaqa ni qaba? Waaqayyo Waaqa ni qaba? Waaqayyoodha Yesus. Yesus Waaqayyoodha. Waaqayyo Waaqa ni qaba? Qabaachuus dhabuus garuu Yesus Waaqayyoodhuma. Aba Waaqayyo Waaqa ni qaba jedhe kan bichaa naa himi. Waaqayyo Waaqa ni qaba? Gara Waaqayyo keessanii Waaqayyo kootii jechuun Waaqayyoon hin qaba jechuudha. Okay, kana dubbisi gaa. Dubbisi. Yesus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane abbaa jedhaa jira laa hubadhu. Gara obboloota koo dhaqi. Gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara Waaqayyo kootii fi Waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti anaaf dubbadda moo himi jedhe mul'atu. Anaaf himi jedhe. Kanaafuu Yesuus Waaqa qaba moo hin qabu? Gara abbaa kootiif abbaa keessanitti ol ba'a jechuun Waaqan qaba jechuudha. Waaqayyo kiyyaaf Waaqayyo keessa wayitee Yesuus Kiristoos maal jechuu jira? Ati achumatti deemte Waaqa qabaa matti dhattee hin eeginka gara Waaqayyo keessatti Yesuus Kiristoos Waaqa fi ani hin jenne obboleessa wanti kun waan hiikame dubbachuu jirra bara. Yesuus Kiristoos Waaqa keessa wayitee jedhu maal jechuu isaati? Amma gaaqoyi sittan hima gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa kan mul'atu erga inni gara abbaatti ol ba'e gara Waaqa. Kitaaba jecha jira yaada kan keeti miti ka kitaabaa kana natti midhafiiti. Kana jechuun Waaqan qaba jedhaan jiru gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii jechuun abdii. Obboleessa bara afaan Oromooti bara kitaaba jechuu jira bara waan kitaabni jedhu. Yesuus immoo jedhe. Eela dhagaye Yesuus immoo ana hin qabin. Ani amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a jedhe. Jedhi isaanitti anaaf himii jedhe.
ishee abboome. Ati akka Mees keessatti inni kun Iyyasuus meeti waaqa gaariidha jedhu. yaaditu dubbatti. Iyyasuus waaqa qaba moo hin qabu? Waaqayyoodha inni iyyoo ofiisaati. Gara abbaa kootiif abbaa keessanii jechuudha. Ammas mul'ata Yohaannisiin naqii baasi. Maaliif achoo? Kitaabatti amanaan jirta. Ankee duwwaa naan kennin. Ankee duwwaa naan kennin. Kitaaba keessii kennaa kiyya sii kennaan jiru. Kitaabuma kan kee. Kitaabuma Ishi kan iddoon siin jedhu sunaa baasi. Kitaabuma kan keessii kennaa jira. Ishi. Kitaabuma kan keessii kenna. Ishi maal jechuun jira Yesuus ishee asitti illee xinnoo irraa hiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo ni danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinnaa kun ana irraa haa darbu jedhe. Eenyu kadhataa jira Yesuus asitti? Amma waan tokko hubadhu. Eenyu kadhataa jira Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuustuu gara abbaa isaatii ilaalaa jira. Inni kun waan eenyu baay'ee kadhatee beekamuu eenyu danda'a. kadhate? Eenyuuf gombifamee salaate asitti? Eenyuuf gombifamee salaate? Koishi waan si gaaffaa jira. Gooftaa Yesuus yeroo biyya lafaarra ture nama ta'ee dhufe. Fakkeenya nuu ta'uuf jechuudha. Ani waan nama ta'uuf hin gaafanne. Nuyi akka itti amannaqa. Ilaa amma fakkeenyaaf wanti jiru kun. Akka kitaabatti amantaa? Kitaabatti amantaa? Yesuus Ani gara macaafa qulqulluu. dhaga'e ammallee Yesuus laal. Yesuus gara gaaratti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Waaqayyo waaqa kadhate eenyu kadhate Yesuusitti kun waaqa kadhachaa buledha asitti. Waaqa hin qabu naan jettaa kitaabni waaqa qaba jedhu Yesuus. Kadhachaa ture kan jedhu kana adda baafadhu sirriitti. Eeyyuu barreessaa jira amma yaada kana. Dubbataadha kitaaba dubbataadha. Jareen afaan Oromoo dubbisaa jirtumi. Maal jedhee Yesuus gara kadhachaa akkamii gaaratti ol ture? ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Kadhate moo hin kadhanne Eessi Yesuus waan inni Waaqayyo? jedhe maal jedhee kadhachaa Kadhateera moo hin ture? kadhanne siin jedha bar. Kadhate moo hin kadhanne? Inni kun fakkeenya nuu ta'uuf nama ta'ee biyya lafaarra waan dhufeef Dhageeffadhu obboleessa. nama fakkaatee fayyisuu waan barbaadeef dhiphina keessatti akka namni gara waaqayyootti iyyatuuf. Eessi mul'ata Yohaannis dhaqii baas. Mul'ata Ani maal Yohaannis jettas boqonnaa siin jedhe Iyyasuus waaqa kadhate moo hin kadhanne asitti? Kadhate moo hin kadhanne? Qaba moo hin qabu Waaqayyoon? Ati amma maal jechuudha amma kana jechuudha. Waaqayyoon qabaa fi hin qabu miti mamma. Kitaabatti amantaa. Addanatti amma waaqayyoon qabaa waaqayyoon hin qabu jechuu miti. Fakkeenya nuu ta'uudha. Waa'ee fakkeenya wayitoonni fakkeenya sii ta'e waa'ee fakkeenya dhageeffadhu. Ati macaafatti amanta moo bataskaanatti amanta? Ani macaafa qulqulluutti amana. Ayyee macaafatti ni amanta taanaan Yesuus waaqa qaba jedhaa ni amanta moo ni amantu? Yesuus ofii isaatii iyyuu waaqayyoodha. Waaqayyo abbaa waaqayyo hafuura Eessatti qulqulluu. Yesuus ofiin jedhe kun waaqa qaba osoo hin jedhu ati immoo akkamitti waaqa isaan jette? Ati macaafatti ni amanta jechuudha. Obboleessa Mul'ata yoo kitaabatti ni amantu. Kitaaba kanatti ni amanta eenyu taanaan waaqayyo dadda. dhageeffadhu. Iyyasuus Kiristoos wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti dhagee yaa Israa'el gooftichi waaqayyoon kenna kophaa isaatti gooftaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 si waaqayyo isa tokkicha Ofuma isaa ibsaa jira. Ofuma isaa ibsaa jira. Of ibsaan jiru waa'ee waaqa tokko ibsu jira. Obboleessa. Yohaannis boqonnaa mul'ata Yohaannis bane. Mul'ata Yohaannis boqonnaa. Dhageeffadhu mul'ata Yohaannis maalii jettee rifeensa cinaa ofirraa addee kaan hin dhiiftu. Yesuus wanti inni jechuu jiru yoo argaa jiraatte Yesuus wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti gaara gubbatti ol bahee waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqa kadhachaa buleedha bara. Macaafatu jechuu jira. Ati macaafatti hin amantu? Ofii masaa ibsaa jira. Kanuma naa himi amma. Abbaa fi ati qoyi. Ati falmii ati amma yaaduma keetuu namatti amansiistee bataskaanatti amantaadha. Kunoo Yesuus waaqa qaba jedha. Ati kunoo itti amantu macaafatti amanta moo bataskaana amanta kanuma naa himi. Eenyutti amantaati? Macaafatti ni amantaa? Ilma waaqayyoo Yesuusitti amana. Obboleessa. Yesuus ilma waaqaati malee waaqaa miti kaa. Ilma waaqaa ni Ofii isaatii iyyuu amanta. waaqayyo. Waaqa qaba Mul'ata yoo Yohaannis. waaqa qaba jedhu kana akkam gootu? Yesuus ani waaqayyoon qaba jedha. Waaqayyoo kiyyaaf waaqayyoo keessan jedha. Yesuus gaafa ol ba'u san ani gara waaqayyoo kiyyaaf waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a yoo jedhe Yesuus waaqa bakki inni itti ol ba'aa jirullee waaqa. Waaqa meeqa ta'a? Waaqatu gara waaqatti ol ba'e jechuudha. Eeyyee. Waaqni waaqatti Waaqayyo ol ba'e mataa waaqayyootti ol ba'e. waaqa meeqa ta'a? Gaafa waaqni gara waaqatti ol ba'e waaqa meeqa ta'e? Waaqa meeqa? Waaqa Sadan isaanii iyyuu tokko. Hafuurri qulqulluun hin jiru. Asitti sadi ka jedhu hin jiru na dhageeffadhu. Yesuus gara waaqatti ol ba'e situ gooftaa jechuun waaqayyo jechuun ni jira. Waaqayyo gara waaqayyotti ol ba'e yoo jenne waaqa meeqa ta'a? Akka keeyyata kanatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17ffaa kanarratti akka kanatti Yesuus Kiristoos maal ta'a gaafa kana? Waaqa biratti sitti immoo da'uu tokko walqixa tokkooti. Obboleessa. Akka keetti kaalkuleetiin akka keetii miti waaqayyo kan inni kaalkuleet godhe. Aha kaalkuleetii bataskaanati moo kaalkuleetii waaqayyo ittiin of kaalkuleet godhe kun?
Calculation waaqayyootiif calculation kee tokko miti. Ati iyyuu sadii amma beektamni. Qulqulluutti si gaafanne malee calculation bataskaanaa si gaafanne tarkii si gaafanne. Ati meeqa ofii jettamma bataayira. Yesus Kiristoos asitti waaqa gara waaqa kiyyaa gara waaqa keessanitti ol ba'anii jedhe waaqatti ol ba'ee miire waaqni waaqatti ol ba'e mombaan. Waaqayyo waaqayyotti ol ba'eera. Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko waaqa meeqa ta'e hin jedhe bar gaafa waaqayyotti ol ba'e waaqa meeqa ta'e. Tiif sadii waaqayyo garuu tokkuma. Obboleessa. Tokko ida'uu tokko walqixa tokko waaqayyo yoo ta'e inni waaqarra jiru waaqayyo yoo ta'e waaqayyo meeqa ta'a? Waaqayyo lama. Amma ati tokko itti naa dabaltee waaqayyo sadii naa gootee jirti. Inni kan siika kan keeti sadan isaanii iyyuu tokkuma. Obboleessa sadan isaanii tokko inni jedhamu tokko illee jiru. Dhimmi kun dhimma tiriinitii yookaan sillaasee haasa'u jirti. Kana warra laatiniitti fide tiyooloojii warra bataskaanaati kan macaafa qulqulluu keessa jiru miti. Ani kan si gaafachuu jiru waan macaafni jedhe kana ni amantamoo ni mormitaati. Baay'ee namana. Dhibbaa dhibba shuumiidhas. Waaqa qaba. Waaqayyo tokkicha dhugaa Yesuus Kiristoos isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus eenyutu erge? Yesuus immoo mariidhaan dhufe abbaa ilma hafuura qulqulluu ta'anii mari'ataniitu ilmi gara biyya lafaa dhufe akkuma yeroo nama itti fakkaatti bifa isaaniitti uuman sana mari'atanii uumanitu. Eessatti mari'atanii dhufan? Eessatti mari'atanii dhufan? Waltajjii kamirra mari'atan? Maalitti beekta lafarratti mari'atan? Maalitti beekan? Waaqayyoon argitee beekta? Siin kennamne dhoksaa waa'ee waaqayyoo beekuu tasuma siin kennamne sammuu kee gadarraadha dhoksaa waaqayyoo beekuun. Amma Iyyasuustu waadaa Iyyasuus nama moo waaqa? Iyyasuus nama moo waaqa? Iyyasuus waaqayyoodha. Nama yoo ka jedhu macaafa keessaa hosii fidee nama Naazireeti jedha. Waaqayyo nama Naazireeti ni jedhama. Yeroo inni nama ta'etti biyya lafaarra dhufe bifa namummaa uffatee dhufee jira. Waaqayyo matu jijjiiramee nama ta'e hin jetture. Waaqayyotu geeddarame hin jetture. Waaquma isa ture sanatu akka barbaadetti waaqayyo akka barbaadetti mul'achuu danda'a. Waaqayyo dagnani qabata. Akka barbaade. Eeyyee cubbuu miti qabachuun. Nyaachuun cubbuu miti. Cubbuu miti kun. Cubbuu miti. Mee xaa wajjin haasaadhiis. Ilaatii waan gootan. Nama tasgabbaa wajjin osoo haasa'anii gaariidha. Namni kun isinirraa waan takka fudhataa hin jiru. Ayyee. Nama biraan huna kaaka. Taa'irri. Si'a tokkitti dhiifama. Ilaa haasawa qofaan sa'aatii fixuun gaarii miti. Ilaa mucaa maal seetan namni ragarra dhaabbatee ragarratti hundaa'ee gaafata. Ragarra dhaabbatee deebii deebisa. Asii achi walitti dhiibuun furmaan hin jiru. Ati waan macaafni jiru yoo kan fudhanne taate nama macaafa fudhatu wajjin dubbanna. Nama amantii qabu. Kitaaba isaatti amanti. Konfideensii qabu. Taa'irri. Atis gaa yaada koo fudhu kan keessan duwwaa'ee yaada kennuudhaan waan macaafni jedhe natti yaada kam keeti miti yaada miti macaafa fudhanna macaafuma keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 17 dhaabaa simee ta'a. Kan ammaa fudhattaman fudhattu jedhee barka Yesuus waaqayyo qaba jedhe kan. Xaayir maaliif ati lafa gaafa lafa namni sii kennu maaliif yoo xiqqaate ragaa fudhan yoo xiqqaate ragaa fudhan siin kennine macaafarraa nama. Ta'a waliin haasa'ame waliin haasa'a. Ta'a meenaa baas mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 17. Ilaa waan siin jedhu osoo macaafan baasne dura kan walii gallu macaafaatti amantaati maqaan kan kennu jedhayu abbee. Abiyyee eeyyee macaafatti nama. Macaafa fudhattaa? Macaafan fudhaa kutaa tokko fudhee immoo kutaa tokko niisu guutummaa isaatti nama. Ila kutaa tokko fudhattee kutaa tokko niisu guutumaan guutuutti macaafatti namantaa? Eeyyee. Eeshee. Keewwata reefu ustaazni sii fidan san Maarqoosii 12:29 san maal jettee bira baatee dabarte? Isa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqayyoon akka inni ta'ee ragaa siifan kenna iddoo baay'eedha jechuudha. Utuu waaqayyoon ta'ee jiru immoo maal jettee bira baatee dabartee siin jedhe Maarqoosii 12:29 isa sii kennan sana maal jettee bira baatee dabarte? Waaqayyo abbaanis akka jiru, waaqayyo ilmaanis akka jiru, waaqayyo hafuura qulqulluu ta'anii sadan tokkicha waaqayyootiin. Waaqayyo abbaa takka akkanaami? Eeyyee. Akka kan biraa?
Waaqayyo ilma. Waaqayyo ilmaa lama argaa jirtaami takka lama ishi. Waaqayyo hafuura qulqulluu. Waaqayyo hafuura qulqulluun sadii argaa jirtaami. Eeyyee. Hagam qubni kun? Sibiratti sadii fakkaata garuu tokkuma. Qubii qubuma. Qubii qubuma. Qubii qubuma. Kottaa ijoollee daa'ima kana fuudha. Ilalaa Waaqayyo abbaa takka Waaqayyo ilmaa lama Waaqayyo hafuura qulqulluun sadii akkanaami? Eeyyee. Eeshi sadii amma meeqasi mul'ataa jira? Harka kee quba kee natti mul'ataa jira. Quba kee keessaa quba sadii natti mul'ataa jira. Quba sadiitti na mul'ataa jira. Kanaafuu waaqa meeqatu jira? Qubii kee maanni siif? Qubii maanni? Qubii meeqi? Ila meeqatu sitti mul'ataa jira? Quba kee keessaa sadii natti mul'ataa jira. Lama tafe quba kee keessaa. Sadiitu jira jechuudha. Inni tokko Waaqayyo abbaa, inni tokko Waaqayyo ilmaa, inni tokko Waaqayyo hafuura qulqulluuti. Kanaafuu waaqa sadiitu jira jechuudha. Akkanaami? Shanan isaa walitti maal jedhama? Quba jedhama miti? Shanan isaa walitti quba jedhama. Quba jedhama. Waaqayyo abbaan, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluus walitti Waaqayyoodhuma jedhama. Qubni kun amma sadii. Waaqayyo sadiitu jira moo tokkotu jira? Sadan isaanii Waaqayyo sadan isaanii iyyuu tokkuma. Waaqayyummaa tokko qabu abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamu. Waaqayyummaa immoo tokkuma qabu jechuudha. Waaqayyo jedhamu. Ilaa qubni kun amma sadii moo tokko inni kun? Quba keessatti haguutu maalati? Quba kana maal goota? Qubii bakka sii ibse bakka ammati maal barbaadda kanarra? Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo abbaa kan ilmaa kana hafuura qulqulluu naan jettee turte. Waaqayyo jedhamu. Mul'ata Yohaannisiin naan baaftu ammati. Fakkeenya si argisiisa taasisaa jira. Maal goota? Maalni qubii kee hin bareedu iyyuuti dhiisime gaddeeffadhu. Rakkoon qabu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 17 naa baasii dhaqee Waaqayyoon akka inni ta'e Yesuus. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu sadiitu jira naan jetti. Akkanaa miti? Dhagaa jirtaa sagalee kiyya mukasaati. Bu'eera bar bu'eera yeroo itti himuun buuti. Futeera. Maal abbo? Yaa subhaanallah. Kalkuleetariin kun sila eessatti bocamee dhufe yaa Rabbi? Habiibii murtii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Bar gogaa mormanii uummanni kun bari dhugaa jirtuun fudhatanii macaafa isaaniitti irra dhaabbatanii wallahi raziif. Uummata kanaa agarree wallahi. Ragaa miti uummata kanaa sammuudhaan jechuudha. Namni sammuu qabu osoo ragaa takka macaafa irraa quraana irraa ittiin finne jara kana miidiyaa kana gubbarraa galchuun danda'ama. Amma fakkeenyaaf loojikii sobaa qabatanii deemanii bari dhugaa jirtu odoo itti himan hin fudhatanii namoota dhugaa fudhatanii wajji mormuun qabdanillee ustaaza. Maal abbo? Namni akkamti kana takka lama sadii inni kun sadeen tokko namaan jedhame. Erga ilmi abbaa ta'e erga ilmi waaqa ta'e ilmi isaa ta'uu hin danda'a abbaan ta'uu hin danda'a mee akkamatti yoo fudhanne dubbii gabaabaa shoortii yoo fudhanne mee akkamatti gabaabsine ilmi isaa maa isan taane erga tokko taani. Mootii gubbaa jirtan Ustaaz Tahir. Amma xumuratti gooneetiin hin baana. Akka macaafatti ta'ee akka quraanattis eenyummaan Iyyasuus ifa galaadha. Iyyasuus tokkoffaa ergamaa Rabbiiti, gabricha Rabbiiti. Akkasuma immoo Israa'el qofaaf ergameedha. Dhimma kanaa wajji wal qabatee macaafni wangeela Maatiyus 15:29 irratti Iyyasuus ani ka ergameef Israa'el qofaaf jedha. Rabbi illee quraana keessatti Israa'el qofaaf isa erga jedha. Suuraa Al-Imraan 3 ayata 49 irratti warasuulan ilaa banii Israa'el jedha. Ilmaan Israa'eliif ergame jedha. Ergamaa qofa osoo hin taane ammas gabricha Rabbii tokkochaati. Wanti inni gabbaraa ture Rabbii tokkochi. Rabbiin ragaa kanaati quraana keessatti suuraa Maariyaam suuraa 19 ayata 30 irratti qaala inni Abdullaahi aataani al-kitaaba waja'alanii nabiyyaa. Ani gabricha Rabbiiti, ergamaa Rabbiiti, kitaabni Tawraat jedhamu Injiil jedhamullee naaf kennamee jira jedha. Ergamallee taasifamee jira jedha. Iyyasuus Kiristoos nageenya Rabbii sarraa jiraatu ergamaa Rabbiiti, gabricha Rabbiiti. Gabricha Rabbiiti. Ammas suuraa Al-Imraan suuraa 351 irratti
الله إني قوفتك يا في قوفتك سني اسمه قفا واقصا اسمه قفا جبرا كرانكم كراك جيل هذا جدا رجعان إني برا مجافة كيسة تلي دو بتمجر ماتيوس ديدا مجاف صدق مسا قلرت يسوع أدايسا كان أنقم بفهم ربي تكو جاف صلاة وانجيل لوكاس بقول ناجي لكوس كرا لما فرت غارا قبرت تلك بهي ألكا قطو ربي كذا شابله إني كذا تزون ربي كان كذا تيمو يسوع كان كذا يسوع كان كذا تمي ربي تكو تشجو يسوع أمس كتاب إسحاق كان إنجيل برسيساتور إنجيل نكين برسيساتور قرآن كيسة تلي فو مجرا مجافة كيسة تلي فو مجر وانجيل لوكاس ماتيوس بقول ناجي لكوس دينا مفررت قوتو غاليليا كيسة ديمه وانجيل واقعي ولا لبات رجل كنافو يسوع كريستوس بكم مان تكو مجافة كيسة أني واقعي واتنا واقع ساجر بكم تكو لنجو هنجرو دونهم فتاني مرمونغت غرو رغاتو وندندو مجافة كيس هنجرو بكي أني واقع تفنجد إني واقع تكو قبجد واقع تكو تو إسا إرك أني مو إرغا ماجد وفين الدفن إني أنا إرغا نجرا إني سنة منا مادا إسنغرو إسا همبك تنجد إسنغرو إسا همبك تنجد إيه نو تجي جرا نما أما إسا ربي أني سواقع سنكنا تجي جرا كناف إيسوس كريستوس إرغا ما ربيتي قبرتش ربيتي مالي ربي ميتي ربي وكواقع يوكان جرو مجافة كيس إنما يسوس كريستوس وجور كبته وانتم من دبتا متكولن إنجرو بكم من تكو إنجرو نمني إنجرا الرقاء اتكابا جرو أصبحي رقاء ابن مسيح دندو دكب يو رقاء إنجرا ندرون فتاني غوغا مرمون چال إساني حاسون بكم سسميتي رقاء لتوين دندو رقاء لتوين دندو كناف نمني أني رقاء اتكابا مجافة كي يكيسا يسوس كريستوس كن واقع أيوة نمني جر وفي نو مسيسوني دندا رقاء ساري يفتشوني دندا Hidhattee Xaahir. لمي قمتشو Moo Xaahir akkam? نقا جرتا فيادا Fayya حبيبي waan amma dubbatte kanarra gaafii sirra dhaaba. حبيبي مرتي نيه Okay. Yesuus quraana keessatti dubbateera. قال جد Yesuus quraana keessatti dubbateera. ربي ترى دبته واي إسا ربي دبته قرآنك الست واي إسا سرجة Rabbi turraa dubbate. إيه قرآن ربي كيس ربي تو قرآنك الست واي إسا دبته كتاب إسا وجه كن من وجه أكاتا دلوت إسا Kitaaba isaa kenname jedhaa miti. كما ربي توسا إيه كتاب إنه تساكن نرى كتابنا كنا مجرى Kitaabni isaa kenname sun boqonnaa meeqa? بقولنا ميكا كبا كودن كبا شن كبا جاتا ما كبا وانت بسمنجر وانت ساكن نبي كتاب إنجيل جلم قف وإنجيل الدبته ملي بقولنا كنا كبا لكم ساكنا كبا إنجر Hin jiru. Akkanumaan kitaaba kenneefii jedha. إيه كتاب ساكن نموت نيمنتات يجس سونجيلا واقعي ولا بات Hin beeku kun seegalee. Okay. Yeroo Muhammad isaan jira moo hin jiru kitaabni sun amma eessa jira? مال Kitaabni isaa kenname jettu sun jira moo hin jiru? كتاب نسون قوتو تنجرو تحريف تاجر Eenyutu balleesse? يهودوتا في ورا النصارات Kitaabni sun jechuun jecha allaa ture moo jecha eenyu ture jalqaba? مالت Kitaabni ati jettu kun ka allaa ture moo ka balleeffamu kun kan abbaa biraati? اوبلس كتاب ديتش كوني كتاب ديتش انجيل جدامو كاني كنمي في يسوع كريستوس Ka allaa ture تحريف garuu yeroo kitaabichi kennamu جيتش ربي بلسينه بلسون دندان تعريف غداني جدان جچون جيتش اس دغا بكا كاسني جيتش بروتين بكبوسا Atta ta'eeti jechuun allaan jecha isaa eegaa yaa quraana irratti atta ta'eetiin allaa eessa اوبلس deemee ربي دبچو جيرو ايبوسا قرانا وفي اتغافتو ما فرت غارو mootummaa fudhate. تابليس يرو سنيت ربين امانه انو كن جنا بيكتو تيرو سنيت ركاي بيكتو نمو Okay. امانه نيتا Okay. Okay. أكمل Quraana مجافة qofa وأنا مرة حاسوب جرو كان الرا مجافة كان كيس باسي لقيفتو waan si gaafachuutti jiru na وأنا إذا dhageeffatu. جرو قافت اللي سيل اللي ديبي كنو جرا Uumaa deebii naan deebisne mee bakka amma dubbatte kana أوبوليس quraana qofa eegaa. وأنا راسو جرو لقيت بيت يو لقيت سيويو Si dhaga'ee bara. Situ haasutti jira. Si galee ibsa ati goote irratti quraana qofa eegaa. Kaan isaan kenneeraa ka jettan أوبوليس ragaati. ربين قرآن كيستي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لاحفظون ربين إيقومس قرآن وفي ساتي اتقافتهم ما فرت سيقالي اتقافتهم ما إيقومس قرآن سورة حجر سورة قرآن آيات سغلفة الرتي ربين سبحانه وتعالى إيقومس قرآن وفي ساتي اتقافتهم ما فرت
garuu kitaabbileen kun buufamuu isaa rabbi nutti himee jira quraanuma kana keessatti nazzala alayka alkitaaba bilhaqi wa anzala at-tawraata wal injiil rabbiin akkuma quraana buuse tawraatii fi injiil illee buuse jira tawraat kan inni kennameef eenyudhaaf tawraat muusaadhaaf kenname injiil immoo eenyutti kenname yesus kiristoositti kenname jarri kunniin yesus matumti isaa nama waa beeku ture barreessuus danda'a dubbisuus danda'a rabbiin ogummaa kana isaaf kennee jira kitaabni kun ajaja isaatiinis wanti barraa'e tokko illee hin jiru kitaabbichi garuu taariifa ta'e jechuun maal jechuudha jechi dhugaa irraa kaasanii jecha biroo ittiin bakka buusan kana buusuu immoo kan nutti hime bade jechuu miti jechi sun bakka ka'ee jecha biroo ittiin bakka buufame kan jedhu rabbi quraana keessatti gabaasa godheetiin nutti dhiyeessee himuu jira. Quraana keessatti hin jijjiiran jedha Allaan. Obboleessa nan dhaggeeffattu jechuudha taasaa kiyya. Si dhaggeeffadhe quraana keessatti kitaaba akkuma macaafa keessatti fiddanii Iyyasuus ilma waaqaati jedhanii galchan kana jecha ilma waaqaati jechi gabricha waaqaati jedhuudhaan jecha ilma waaqaati jedhanii himan. Quraana keessatti jecha Allah injiili kana hin jijjiiran kan rogaa qabda. Obboleessa minal ladina haadu dhaggeeffadhu sitti mujjira ragaa malee haasawutti hin jiru. Asbaahii siin jedhe ragaa san as fidi. Iddoo kamitti mataa keessaa si dubbisa dhaggeeffadhu. Iddoo kam suuraa kam ayaatam? Rabbiin quraana keessatti quraan isaa suuraa 4 ayata 46 irratti من الذين هادوا يعرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا جدا ور يهود من الله ور ربي سورة 4 آيات 46 جت نجل ناسين حق عند غافيسي دي بسجران يوسرت ان وان ادوبت رغا اچرا دقيتين انجيلين جيجرا abadduuti no qabadheen deem waan sun achirra arguu narraa dhaggeeffadhu kaa maal taate من الذين هادوا يعرفون الكلمة عن مواده ويقولون سمعنا وعصينا جدا ور يهود من الرا ور جتش ربي بكا كاسني جتش بروت بكا بوسن تجر نيجر إسان وما جرسن كيسة تيو لكن نجر فالسن اللي جر راجلا رجان النبرا قرآن كيسة أمس ربي سبحانه وتعالى دبته سورة بقرة سورة لما فات رباط من سقلا فارد فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الرب بلاني قبسي ماتشيس الرب اللي بلاني ديبيو haga isaan deebi'anii ayata gareef isaan isii kennan baasii dubbifadhu. Okay. Akkas jedhaani isaan Yahudoman irraa jechoota iddoo isaanii irraa jijjiiran jira ni jedhus dhageenye faallisinis dhagayamuun maletti dhagaye arraba isaanii micciiruu fi amantii arrabsuuf jecha raa'ina jedhu odoo isaan nuti dhageenye toles jenne atis dhagaye nus midhadhus jedhanii silaasantu isaaniif caalaa fi irra sirrii ture geeruu rabbiin sababa kufrii isaaniitiin isaan abaare kanaaf isaan xiqqoo malee hin amananuu jedha. Akkasuma immoo eessa baafata ammas mee? Asitti qoy ati naasofta waan inni baase kanarratti. Boqonnaa 15 lakkoofsa 9 baafadhu. Qoy ni haasofta. Lakkoofsa 15 osoo hin dhaqin qoy yeroo tokko 15 osoo hin dhaqin. Ila gammachiis. Qoy ragaan kunuyyuu sirrii waan isaan sii kennan kana. Kun sirrii miti qoy ni haasoftoo ta'e waan inni jedhaan na hubachiis. Na dhagaye. Ila.
gamachis 15 sagal dhayxee dubbistee dhugumatti nuti qur'aana numatu buusee numatu isa tiksaa jedha. Inni rakkinnan qabu qoy. Argiteen Isa rakkinnan qabu qoy Qur'aan abbaati isaa booda haasofna. waardiyummaa isaa rabbiin kenna namarran kenne beektotarran kenne eenyurra kaa'ee ofirra kaa'ee jechuudha. Ofuma isaatii buusee ofuma isaatii akka tiksu innumti mataa ofiiti dubbatee jira. Boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti isaan sii kennan. Sii galee? Naa galee qoy kaa iddoo kana as deebi'am 46 kanarratti. Baafadhatillee. Gaafattee? Okay. Isaan Yihuudoman irraa jechoota iddoo isaanii irraa jijjiirantu jira ni jedhus eenyutu jechuu jira? Maal jette? Isaan Yihuudoman irraa jechoota iddoo isaanii irraa jijjiirantu jira. Kan jedhu kun eenyuun? Maa quraana miti quraan dubbisaa jirta. Quraana keessa jechi nama hin jiru. Akka quraana jechuun kitaabaa miti. Abbaa dubbateetu jira mireessa keessatti. Quraanni haasawa Allah qofaadha. Jechi nama tokko keessa hin jiru. Asbaas mee quraanni haasaa Allah qofa kan jedhu isa asbaas. Quraanni jecha rabbii kennaa qofa jechi nama tokko keessa galuu hin danda'u. Jecha rabbii kennaa. Mee ragaa fidi. Waan akka jette san ragaa fidi mee. Quraanni jecha yookiin haasaa rabbii qofa bakka jedhu. Quraanni jecha rabbii kennaa ta'uu namantaa? Afaan immoo waa akkas jedhutu jira. Quraanni jecha rabbii kennaa ta'uu namantaa sin jedhe. Mee ragaa kennu quraanni jecha rabbii. Nama nabbilbile. Ayye afwan. Ayye maalirra jirtani? Quraanni jecha rabbii ka jedhu ragaa. Qonna afuraffaa lakkoofsa 46ffaa kasin baastaniif san baasnee waliin dubbisnee waan biraati. Okay. Obboleessa. Amma gaafataa gaafate. Quraanni jecha rabbii qofaa naan jedhe. Meeti ragaanii jedheen quraanni jecha rabbii qofa ka jedhu. Jecha kana gaafatteeti. Quraanni jecha rabbii ka jedhu eessa jira? Isa barreeffame. Kamatti rabbiin akkasii dubbatte kana dubbachuu qaba? Moo akka yaada keenya kanatti? Maaliif akkas jettaree waan inni hin dubbanne? Obboleessa. Rabbiin quraana anatu buusee anatu isa eega erga jedhe jecha kiyya jechuu jira rabbiin. Iddoo kamitti quraanni jecha kiyya jedha? Inna lahu lahaafidhuuna gaafa jedhu mee dhageeffadhu ka? Quraanni jecha rabbiiti. Guutuun isaa jecha rabbiiti. Ofii isaatii dubbachuu jira. Dhimma kana wajji wal qabatee rabbiin maal jechuu jira? Suuraa 15 ayata 9 irratti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhuun. Dhikrii kana dhikriin maqaa quraanaati. Furqaan maqaa quraanaati. Kitaaba illee jedhee isa waamee jira. Shifaa illee jedhee isa moggaaseetiin jira. Kunniin maqaaleewwan quraanni qaban jechuudha. Dhikrii kana nutu isa buuse nutu isa eegaa jedhe. Eegumsa isaa ofii buuse ofii itti gaafatamummaa illee fudhate. Anatu isa eega anatu isa buuse jedhe. Kitaabni kun yoo ka shakkitan taatan mee yoo quraana kanarraa ka shakkii keessa jiraattan taatan mee waan suuraa quraanaa fakkaatu wahii dhiyeessa. Rabbitu gaaffii dhiyeessa. Inuma warri ka shakkitan taate. Bara quraanni buufamu san mushrikoonni ni turan. Warri isa nama gabbaran. Gaafa Nabi Muhammad quraana kana isaan irratti dubbisan isaan ammoo lakki hogbarruudhaami oduu durii faatu irratti dubbifamaami jechaatiin hin turan. Inni immoo Nabi Muhammad barreessuu illee hin danda'an dubbisuu illee hin danda'an. Afaan Arabiffaatiin ummiyyee jedhamu. Nama barreessuu dubbisuu hin dandeenye. Namni barreessuu dubbisuu hin dandeenye kitaaba akkanaa fituu hin danda'u. Rabbiin maal jedhe wa in kuntum fi raybin mimmaa nazzalnaa ala abdinaa fa'atuu bisuuratin min mithlihi wad'uu shuhadaa'akum min duuni illaa in kuntum saadiqiin. Rabbiin suuraa Baqaraa suuraa lammaffaa ayata 23 irratti maal jedhe? Quraana kanarraa yoo shakkii keessa kan jiraattan taatan mee waan boqonnaa quraanaa takka fakkaattu wayii fidaa. Ragaa keessanillee kan rabbiin malee jiru san waammadhaa yoo kan dhugaa dubbattan taatan. Fa'in lam taf'aluu walan taf'aluu. Yoo fakkaataa quraanaa dhiyeessuu hin dandeenye isin tasumaa dhiyeessuu hin dandeessan jedha. Ammas suuraan isaa 4 ayat 82 irratti afalaa yatadabbaruuna al-Qur'aan ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا ربي ما جت جر قرآن كن أسو ربي برا توبة كسلا واللبه ذو كيست أرجن ترنجل. جت ربي تقول راكن كي
dogongori takka illee isa keessa hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana dubbachuu jira. Bakka birootti immoo suuraa Israa suuraa 17 ayata 88 irratti maal jedhee utoo garee fi jinniin ilma namaa irraa ta'anii jinnii fi ilmi namaa kun wal gahanii gariin isaanii garii kan deeggaru taate laa ya'tuuna bimithlihi walau kaana ba'duhum li ba'din zahiira. Utoo gariin isaanii garii kan deeggaru illee taate fakkaataa quraanaa inuma dhiyeessuu hin danda'anii jedhee Rabbi subhaanahu wa ta'ala dubbate. Ammas maal jedha suuraa Baqraa 2 ayata 2 irratti dhaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. Kitaaba kana keessa shakkisiisaan hin jiru inni qajeelfama warra Rabbi sodaatuutii jedhe. Kana kan dubbachuu jiru eenyuuni Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu walumaa galatti quraanni jecha eenyutii kan jedhu wajji wal qabatee jecha Rabbiiti. Ragaadhaan irratti hundaa'ee si deebisee deenama. Goobas. Okay. Allaan kitaaba buuse moo ayaa buuse? Allaan kitaaba buuse moo ayaa buuse? Kitaaba jedha bar. Kitaabni immoo ayatoota of keessaa qaba. Lakkee waan man si gaafa naa deebisi waan sirrii naa deebisi. Allaan kitaaba buuse moo ayaa buuse? Obbolees. Innaa naxnu nazzalna dhikra kitaaba buuse jechuu jira bar Rabbi. Waan sirrii naa deebisi siin jedhe ammallee allaan kitaaba buuse moo ayaa buuse siin jedhe. Gurri kee nagaa qaba garuu waan ta'e kitaaba buuse jechuutti hin jiru. Kitaabdichi buufame sun Nabi Muhammad irra buufame. Ila ragaan si dubbachuu innaa anzalna alayka alkitaaba bilhaqqi. Kitaaba kan sirratti buufne jechuu jira. Kan buufame kitaaba. Kitaabni sun immoo ayatoota quraana keessatti ragaa naa kenniti. Ayatoota of keessaa qaba. Ila kan inni buufame kun kitaaba. Allaan kitaaba buuse yeroo jettu maal taate Rabbiin dhaggeeffadham ragaa kan kee dhagayeera bar ragaa akka kitaaba buuse akka jedhu quraana keessatti illee himteerta rakkoon qabu. Garuu qabatamaa allaan kitaaba gabbuuse moo ayaa gabbuuse siin jedhe tokko tokkoon. Ambarsitti mee bar kitaaba buuse siin jedhe. Kitaabatu buufame. Waan qabatamaa ta'e si gaafadhaa ramma bar Muhammad irra qabatamaa ka ta'e ayaan gabbu'e jechuun versii quraanaa tokko tokko san hin gabbu'e moo kitaaba ta'ee bakka tokko ga Muhammad irra bu'ee siin jee si gaafadhaa. Akkas jechuu keeti. Jeefa ayaa buuse moo allaan kitaaba buuse wanti siin jedheef saniif. Waliigalatti wanti buufame sun maali inni kitaabame? Kitaaba jechuun bari maal jechuudha? Isa boodatti dhufna waan si gaafadhe naa deebis. Narraa dhaggeeffadhu ani kan buufame kan Rabbiin quraana keessatti dubbateetiin hin jedhe amma wanti ati beekuu qabdu kitaabaa fi boqonnaan garagarii akkasimi ayatoonni garagaraa quraanni kan of keessaa qabu immoo suuraa 114 ayatoota 6,000 ol of keessatti hammatee jira. Inni Nabi Muhammad irratti buuse kun maali jettee na gaafachuu jirta? Inni Nabi Muhammad irra buuse Rabbiin kitaaba. Ka dubbatu kun immoo ragaa qaba. Ragaa kanarratti hundaa'uudhaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Al-Imraan suuraa 3 ayat 3 irratti nazzala alayka alkitaaba bilhaqqi. Dhugamaan kitaaba sirratti buusee jira. Suuraan isaa keessattis Rabbiin inna anzalna alayka alkitaaba. Kitaaba sirratti buufnee jira. Akka ati dhugaan jidduu ilma namaatitti murteessituuf jecha. Amma suuraa Furqaan suuraa 25 ayat 1 irratti تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. Rabbiin furqaan sirratti buuse jechuun dhugaa fi adda baasaa akka ta'e sababbiin isaa akka ilma namaa kanaan dinniin tufe waamicha gootuuf isa keessa waa'ee jannataatti dubbatama waa'ee adaabattu jira nama rabbitti namanne nama rabbiitti dide nama rabbi kafare isaaf adaabatu jira ibidda laalessatu jira nama Allah tokkochatti amaneef isaaf ammoo jannatatu jira kanaan isa gammachiisi kanaaf Nabi Muhammad irratti kitaabatu buufame kitaabni buufame kun ayatoota of keessaa qaba. Okay. Gaafi kiyya waan hubattanii hin fakkaatu. Allaan kitaaba buuse moo ayata kitaabaa buusee jedhee gaafi si gaafadhe. Ammallee irra deebitiin. Obboleessa kaan amma si deebise kun maaliin? Kaati naa deebistee kitaaba naan jaadhu. Maarree? Mataan hin dalagaa mi garuu? Sillee mataa si dalagaa miti? Kanaafuyyuu dubbadhu ka? Okay. Okay, Muhammad irratti kitaaba bu'e yeroo jettu kitaabni chaapterii ka qabu siigalee waan hundumaa ka guuttatetu bu'a kitaaba wanti jedhamu siigalee xumurameetiin. Islaama keessa kan beekuuf ragaan illee ka agarsiisu qabatamaan garuu Muhammad irra akka bu'e ayamoo quraanoo kitaabaa qajeelii si gaafachuutti jira. Siigalee isa quraanni jedhu miti waan qabatamaan Muhammad irratti si gaafachuutti ati gammoojjii dheetteessi abar. Elan dhaggeeffadhu waan qabatamaan Muhammad irratti si gaafachuu jiran waan qabatamaan Muhammad irratti. Wanti anan maragaadhaan siyaasee kun maalinni?
Muhammad irra kitaabni 14 kun yeroo tokkocha irra gabbu'e moo isaatu irra bu'aatiin ture. obboleessa rabbiin nabi muhammadiin quraana guutuu qoma isaaniitti walitti qaba. Nabi muhammad guutuu quraanaa mataa qaban. Akka itti deemu jirtu akkaataa kamiin barraa'ee jechuu yoo barbaadde itti fuftee gaafachuu dandeessa. Isa sin gaafan rabbi jechuun quraana kana yeroo tokkocha gabbuusee jechuu kitaaba yeroo jedhamu akkasimi. Yeroo meeqa bu'e kitaaba diffaayin godhime kitaaba kana diffaayin godhime. Yeroo meeqa bu'e jettee dhageette ati yoo ragaa qabaatte ragaa nu dhiyeessi kan irratti buufame kitaaba yoo ragaa qabaatte ragaa nu dhiyeessi. Lakkee situ kitaaba irra buusee jedha miidha dhageeffadha situ kitaaba irra buusee naan jedhe ani haaragaan illee kitaaba irra buusee haa jedhu Muhammad irra akka bu'e ayaa quraanaa kan immoo kitaaba tokkochatu irra gabbu'ee waan jiru si gaafadhaan. Obboleessa afaachumeef daqiiqa. Xahaasii galaamisi. Gammachiis waan siin jedhu. Fakkeenyaaf amma wangeelaa sagalee waaqayyootimi. Isarra hin jirru nu xahaa. Gaaffii kan kee kan si amansiisuudhaaf yaalii godhaa jira. Wangeelli nama amansiisuu miti waan an gaafadhe waan wangeelaa walitti dhufullee miti siigalee fakkiin alam wangeela godhachuu waan dandeettuun sababii isaa gaaffii si gaafachaa kiristaanonni akkana amanan nafu sa'aatii qabdu salaatiin dhuga ilaa salaatii kootu wangeelli yeroo buufamu hin buufamu nu akkas jennee amannuu siin jedhe dursineetiin waan kanaaf siigalee wangeela fakkeessuu hin dandeettuun siin jedheef wanti si amantaniif akkaataan nu amannu garaagarummaa guddaadha. Quraanatu buufame akkaataan itti buufame akkana jedhan isii deebisan. Kun erga siin taane fakkeenya sii godhaa wangeelli bifa kamiin bu'ee siin jedhe. Nu akkas jennee aman bu'e maal waan jennu kana amannuu. Sagalee waaqatiimi. Na dhageeffadhu xahaa waan an siin jechuu jiru. Naa galabar dhageeffataan ture haasawa keessan lachuu haasawa keessan mara dhageeffadheen jira sammuu qaba. Wangeelli sagalee waaqatiimi fakkeenyaaf. Isaasatti hin jiru. Ati sagalee waaqaatii ka jedhu ragaa as naafiti. Wangeelli sagalee waaqaatii yoo jetteetiin ana gaafachuu osoo hin taane ragaa wajjin nabaastee osoo na gaafattee bareeda. Kanaafuu quraanni kan buufame quraanni kitaabatu buufamee ja'a rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa bifa reefu jedhame sanii ragaa wajjin si tarraa'ee jira. Fudhatuu dhabuu dandeessa. Si fudhachiisuun immoo dirqama keenyaa miti. Sitti himuudha malee nuti kan irra jiru. Dhageessee? Kanaaf immoo karaa gabaabaadhaan si deebisuu barbaadde wangeela sagalee waaqayyoo jettee amantaa ati. Waa amanu nan gaafatiin maal taateerta? Dubbadhu gaa maa jallis? Waan amanu nan gaafatiin. Waan an si gaafate naa deebisi waan amanu na gaafan. Wangeela maal jetteetti amantaati fakkeenyaaf? Jetteetti amantaa? Wangeelli maal jetteetti amantaa? Erga gaafii kana naa deebistee booda sii deebisa. Kun gonkumaa sii deebee jira guutumaan guutuu sii deebee. Naan deebine okay. Yoo kitaaba gabbu jettee gaafii kana okay. Muhammad irratti kitaabni kun yeroo tokkocha gadi bu'e moo yeroo adda addaatitti bu'e? Okay. Yeroo adda addaatiin bu'e qadirii haajaa ilma namaatiin bu'e. Akkaataa yeroo adda addaatiin bu'e. Yeroo bu'u kana chaapteriin bu'e moo ayaan bu'e? Suuraadhaan ni bu'aa, ayaataan ni bu'aa, suuraa guutuu ta'een ni bu'aa, ayaan 2-3 ta'een ni bu'aa. Bifa qadirii haajaatiin bu'a. Qadirii haajaa jechuun rakkoon tokko yoo uumame la. Wanni tokko yoo uumame yookaan akkasuma sahaabonni rasuula gaafatanii wanti kun akkam jedhaniin hanga waan san ibsutu bu'a. Suuraa guutuun ibsamee ayaata 2-3 ibsamee hanga qadirii haajaa yeroo san itti hajamantu bu'a jechuudha.
bareeda. Gaafii kiyya amma hin argattana fakkaate. Ayaa fi suuraan bu'aa jecha akkasimi. Aye. Maal gaafachuu barbaadde garuu ati kana hunda olii gad deemaa oolta akkanan ofiin waan bakka yaadde san dubbadhu. Quraanni kan buufame akka amma siif ibsame kana qadrii haajaa ilma namaatiin buufame. Bareeda qoy. Ayyee. Aha maalirra jirtan? Inni beektaa irra dabalee waan ibse. Quraanni qadrii haajaa ilma namaatiin buufama jedheen. Fakkeenyaaf. Mee gaaffii isaa? Dhagee quraanni maaltu bu'ee jedhe? Maal si fakkaate Xaahiree? Kitaabatu bu'ee siin akka Xahaa ibsetti. Mee maalirra jirtan? Xahaa amma maal ibse si fakkaate? Gaafii makeessan gaafii jalqaba sin gaafatan san kitaaban bu'ee moo aayaatan bu'eedha? Kitaabatu bu'e. Isa kanarra Xahaanii ifa kenneetiin jira amma Xaahiree. Kitaabatu bu'e. Kitaabni bu'e kun immoo tuyyuu waggaa 23 keessatti Nabi Muhammad irratti buufamee xumurame. Kan buufame Quraan. Ergasii ammoo kan Nabi Muhammad yeroodhaan yeroo barbaachisutti irratti buufame ayatoota kan Nabi Muhammad barsiifame jechuudha. Okay, goobas amma reebitti kono gaafii argachuuf. Amma Muhammad irra ayatoota bu'aa ture miti ree? Kan bu'e kitaaba guutumatti jalqaba jechuudha. Akkasin jedhin Rabbiin akka Rabbiin itti ajajetti ayatoota Quraanaa yeroo ayatoonni Quraanaa kun hundi isaaniitu sababa qaban sababu nuzuul kan jedhamu jechuudha. Sababa nuzuulaa qabanii inni ammoo deemee Nabi Muhammad barsiisa. Nabi Muhammad ammoo qoma isaaniitti qabatanii jiran. Akkas. Qoy Xaahir. Asalaannu. Laanni ga'ee jira azaanamee jira. Ayyee. Sa'aatiin jahamii moo torba salaat? Azaanamnaan ammoo qaama azaanamee jettu. Walakka salaatamu. Gammachiisa tees. Akkam jirtaas? Anna gama shaashamanne. Ati antee shaashamannee taatee peentee taatee nu mormita arsii taatee sanu. Waan dhaadhaan waa kennamutu jira. Waan firooma argata wayitu jira. Lakki firoomaanii miti. Arsiin harki caala musliima jedheeti. Garuu gaafii baay'ee qaba actually ani siigalee yoo gaafii qabaatte lakkoofsa kii kanallee qabattee na gaafachuu ni dandeessa. Miidiyaa irratti illee waliin bahu baay'ee keessan bilbiltee na gaafachuu illee ni dandeessa. Lakkoofsi kee meeti? Qabadhu sii kenna. Quraan yeroo takkatti yeroo bu'e isteeppiin ittiin Nabi Muhammad bira gahe maalidha waan jedhu natti fakkaate gaafiin keetu ture. Qabadhume. Ni goola 19. 19. 29. 29. 62. Anaan bilbile. Gaafa shaashaman maali kaamaa shaadaan qabatirree qabmaati maa turte kana hunda. Qoy shaadaan qabsiifta yoo jechuun gaafii kiyya deebiste. Kaatoolikii moo ortodoksiidha? Protestaantii moo adventistiidha? Yeroo isaa walii haasa'umna yoo bilbille. Ayyee. Bilbila kiyya zalamaa keettan jiran. Ayyee ustaaza yeroo biraa walitti deebina inshallah. Gammachiis. Wayyee. Ustaaza jabaadha bakka. Tole bilbila haasa'umna.